Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka isiniin jira hordoftoota kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya qaaliiwwan ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenya kiyya kan kabajaa fi kan jaalalaa ibsan haa qaqqabu isiniin jecha arraan tanaa wanti barannu hortee Oromoodhaati jechuudha. Horteewwan ilmaan Oromoo Oromticharraa kaasee Booranaa Bareentoon ilaa hanga dhumaatti kan walirraa barannee wal barsiisnu ta'a jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtootaa fi qaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtutti kaayitu. Egaa kanaan duratti iddoo gara barumsaatti seenuun duratti warroonni YouTube chaanala kiyyaa faaraa taatan Abdirazaq Tuubee app gochuudhaan search godhuun dagatanaa isin akka search godhaniin YouTube keessan irra galtanii akka YouTube keessan irra galtaniin kanattan search godhu kana sarratti wasiin mul'ata jechuudha. Abdirazaq Tuubee app jettanii haala kanaan search godhuudhaan warroonni viidiyoo keenyatti dabalamee jiraatan Abdirazaq Tuubee app kana kan asirra isin baafana viidiyoolee adda addaa jala jiras jalaa daawwachuu dandeessu jechuudha. Asumaan subscribe gochuudhaan mallattoo notification kana on godhachuu jechuudha. Egaa hagana hordoftoota kiyyaa walumaan gara barumsa keenyaatti deebinee jechuudha. Hortee Oromoo eessaa baranna kamitti baranna jettanii yaaddeena kun googiluma keessan irra seentanii asirra seentee search gootu HORTEE jalqaba irratti isiniif baasee jechuudha. Hortee Oromoo kunooti. Jechuudha. Egaa haala kanaan search godhattan booda egaa haala kanaan search gootan booda xiqqoo akkanatti fittas buttan jechuudha. Deemaa hortee Oromoo ilmaan lamaan jechuudha. Ilmaan lamaan eenyu Booranaa fi Bareentuu jechuudha. Booranni ilmaan 12 dhalee 12 Wallagga, Callabbaa, Gooree, Kuufaa, Sidaamoo, Arsii, Daacee, Gaarii, Gurra, Giriiraa, Naayiroobii fi Gujii kanneen jechuudha. Bareentuu ilmaan 5 dhalee jechuudha. Tumungaa, Murawaa, Karrayyuu, Hunbannaa, Qalloo jechuudha. Tumungaan ilmaan 3 dhalee Arsii fi Asoosaa fi Hawaasaadha jechuudha. Murawaan ilmaan 1 dhalee isaanis ilmaan 10 dhalee jechuudha. Ituun ilmaan 10 dhalee tokkoffaan Waatee, Gaammoo, Baay'ee, Galaan, Addayyoo, Baabboo, Waree, Algaa, Gaadullaa, Elaaloo, Karrayyuun Bareentumaa ilmaan 12 dhalee jechuudha. Dullacha, Abbichuu, Gombichuu, Saayyuu, Obboo, Oboorii, Jiillee, Bulaalaa, Mucee, Galaan, Salaalee, Wallo jechuudha. Hunbannaan ilmaan 1 dhalee
isaanis Anniyya jedhaman. Anniyyaan ilmaan torba dhale. Akkuma asirra agartan torban Malkaa, Baabboo, Dambii, Baduu, Bidduu, Mucii, Naanaa, Kudheeddee, Qalloo ilmaan afur dhale. Ala, Daga, Oborraa, Baabbile. Ala ilmaan 12 dhale. Tokkoffaan Abbaye, Nuunnu, Kaakuu, Bubbuu, Diiramuu fi Abbaaddoo, Goolloo, Aarii, Atayyuu, Galaan, Meettaa, Arroojii. Daga ilmaan 3 dhale jechuudha. Noolee, Jaarsoo, Huume, Oborraan ilmaan 3 dhale jechuudha. Akkichuu, Biillii, Doorannii jechuudha. Baabbile ilmaan 3 dhale. Sadeen Gantuub, Hawwiyyaa, Hawaasilee jechuudha. Arseen ilmaan 2 dhale. Siikoo fi Mandoo. Siikoo ilmaan 5 dhale. Tokko Bulaalaa, Wucaalee, Woojjii, Jawwii, Ilaanii. Mandii ilmaan 7 dhale. Torban Raayituu fi Raayidoo. Raayidoo, Hawaaxuu, Karaara, Karrayyuu, Meettaa, Arroojii, Garjeeddaa. Akkichuun Oborraa ilmaan 2 dhale. Lamaan Dhayii fi Bilidaadha. Dhayiin ilmaan 3 dhale. Duukoo, Kooyyee, Alatayyaa dhale. Bilidaan ilmaan 3 dhale. Sadeen Tokko Godaanaa, Buusaa, Ala. Gujiin Booran ilmaan 3 dhale. Hokkuu, Uraagaa, Maatii. Hokkuun ilmaan 7 dhale. Galalcha, Oborraa, Michillee, Heeraa, Gundituu, Kiinnoo, Baallaa, Araggaan ilmaan 6 dhale. Tokko Goolloo, Halaawoo, Dhagantuu, Daraartuu, Sarboortuu, Waajituu. Maatiin ilmaan 3 dhale. Harqantuu, Leensoolee, Hundee itti fufa. Jaafanoo haganan gaasii waliin ilaalle kana jechuudha. Horteeleen ilmaan Oromoo akka jirutti akkasii haala kanaan kunoo warroonni hortee Oromoo hin baratin yoo jiraatte haala kanaan barachuu dandeessu jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya jalaa hafne hanga gubbaatti kan waliin ilaalle jechuudha. Horteen ilmaan Oromoo akka jirutti jechuudha. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti hortee keessan barachuun dirqama waan ta'eef barachuu qabdu jechuudha. Kunoo eenyullee hin gaafattu. Googiluma keessa seentee seerchi godhattee
haala kanaan kun gattarraa'ee jira jechuudha. Guutuun isaa wanti tokko irraa hin irratti jechuudha. Haala kanaan barachuudha dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyyaa barumsa irraan tana isiniif qabadhee dhiyaadhe kanumaan raawwataa haga barumsa biraa kana fakkaatu walitti deemuutti asumaan nagaatti nuuf turaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.